Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Anna namoonni algaa libsii barbaadanii kunoo algaa libsii diizaayinii kanaan bifa barbaadaniin diizaayinii barbaadaniin na biraa argachuu dandeessu. Afata qofaa miti jechuudha. Tiraas cirqii firaas cirqii qofaa miti jechuudha kan na biraa argamu. Algaa libsii akkanaa fi kan kana fakkaatu bitachuu argachuu dandeessu. Kun meetira kaamsaadha. Firaashiin isaa meetira kaamsaadha. Kun tiraasii lama wajjin beebii tiraasii lama wajjin cirqii duwwaa yoo barbaadanis tiraasii isaa akkasuma algaa firaashii algaa libsii akkuma kana komboleetti yoo barbaadanis kun firaashii qofaa na biraa argachuu dandeessu. Saalihaa dhimmitu bira dhuftanii wanti isin dhabdan hin jiru. Annaa lakkoofsi koo duwwaa 9 41 52 73 74 duwwaa 9 41 52 74 63 WhatsApp Telegraamiidhaan na argachuu dandeessu. Irra guddaa WhatsAppiin na argachuu dandeessu. Yoo lakkoofsi koo immoo isinii bahuu didee irra deebisaatii seevii godhaa isiniif baha jechuudha. Akkasii kunoo cirqii kafee kan jedhamu irraa kan inni hojjetame. Anna namoonni komfortii attanu komfortii irraa komfortii isa gadaanaa yookiin isa jiddu galeessa bituu irraa kana bituu isinii wayyaa. Kun miicuun isaa salphaadha. Ciminallee qaba. Akkasii kunoo waraajiin isaallee shifoonii osoo hin taane isumaan gadi bu'ee haala kana jechuudha. Algaa raftanu haala kanaan gadi isinii bu'a jechuudha kun. Akkasii bifa hedduu diizaayinii barbaadaniin bifa barbaadaniin isinii hodhamuu danda'a. Kun tizaazii namaati. Garuu tokko immoo kan tizaazii malee hodhamee jira. Namoonni barbaadan meetira kaamsaadhaan jira. Kunumti jechuudha. Kun garuu tizaazii namaati. Innaa meetira 80dhaanis meetira 2dhaanis akkuma barbaadaniin argachuu dandeessu. Ilaa kunis immoo algaa libsiidha. Gatiinsaa madaalawaadha isa sanarra. Annaa isa kana zawtarii yeroo hunda aftanii qiyyaarii isa sanaatii isinii ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif wanti tokko qiyyaarii nama barbaachisaa. Kanaaf isa kana qiyyaariidha godhachuu dandeessu. Kun carqiin isaa leezariidha. Bareedaadha jechuudha. Kunillee baay'ee cimaa bareedaadha carqummaan isaa. Miiccaatti illee nama rakkisu. Na hundumaafuu komfortii isa jaahiza gabaarraa bitamu wayyuu jira kan akkasii kana wayyaan isiniin jedha. Isa kana qiyyaarii isa sana bukkeetti bitachuu dandeessu. Namoonni immoo waan gatii madaalawaa barbaadanis kana bitachuu dandeessu isiniin jedha. Ajajachuu dandeessu. Tizaaziidhaan kan inni hojjetamu. Kun garuu tizaazii malee hojjetame. Namoonni barbaadan bitachuu dandeessu. Isa kanallee kan kana fakkaatullee ajajachuu dandeessu. Kunillee diizaayinii hedduu bifa hedduu qaba. Maashaallah. Madaa bareeddisiin kunillee. Yaa maashaallah la kunis jira. Kunis zarii isaa ammaa ta'ee ka'ee bifaa fi diizaayinii wal dhaba jechuudha. Kunillee cimina qaba. Bareeduma akkuma argaa jirtanuu. Garuu gatiin isaa kafee sanarraa hamma ta'e wahii wal dhabaa. Kanaaf qiyyaarii immoo kana bitachuu dandeessu isiniin jedha inshaallah. Hundumaafuu komfortii isa gabaarraa namni isa jaayiza sana wayyu. Jalli isaa ispoonjii galee keessi isaa jechuudha kan hojjetame kunis.
Anna namoota baay'eetu algaa libsii wanta jaahiza kana barbaadaafanii haala kanaan qopheessee lafa kaa'aa namoonni barbaadanii meetira kaamsaadhaanis ka hayaadhaanis ka samaaniyaadhaanis meetira lamaanis ajajachuu dandeessu. Kunis tijaajii malee hodhamee kanaaf namoonni barbaadan bitachuu dandeessu jechuudha. Carqummaa isaa ilaala.